namoonni har'a asitti argamtan hundi keessanuu galatoomaa isiniin jechuu barbaada. Waltajjiin tun odoo isin akkanatti hin bareechini hin bareeddu ture. Guyyaan kun anaaf guyyaa ilmaan kiyyaati. Guyyaa ani namumaafin ture guddifachaa islaamaati. Yeroo hedduu irra deebi'aa ture. Warraa dhaladhee islaaman na guddifate. Guyyaan har'aa guyyaa ijoollee tiyyaati. Guyyaa kana osoo akkana dhuftanii bareechuu baattanii ani viizaa keeshaa hin qaba ture. Viizaa hin qaba, biyyan viizaa qabu qaba. Biyyatti illee na hambiftan jechuudha. Guyyaa kanaaf galatoomaa isiniin jechuu barbaada. Ilmi kiyya Ammaar waan har'a hojjeteef